راديو warra Wangeelaati. Raadiyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun raadiyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo warra Wangeelaa. Raadiyoon warra Wangeelaa har'as kunoo yeroo ishee eeggatte sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoof faarfannaa garagaraa argattu. Ergaa sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa kan nuuf fidan lubaa Fiqruu Itichaa Minneapolis Minnesota irraati. Faarfannaa garagaraas isiniif leenjira hanga xumura sagantaa keenyaatti akkoobsaan waliin taatan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ani Robsan Makooti sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaa jecha faarfannaa kanaan gara ergaa sagalee Waaqayyootti isin ceesisa. Demo sikofatera mataka machuko arkako sitike nadera abakana jaru sinalale demo sikofatera mataka machuko arkako sitike nadera nangatuna nisu wadakeni kabake sagoti irratani obise miltosi godade atwa gakoti atwa gakoti atwa gakoti atwa gakoti atwa gakoti atwa gakoti Kaitsin of jaja kanis kamuilal chisel puisat raja kani la kaitsin of jaja kanis kamuilal chisel puisat raja Sami gajalla sami garara kabenya mara inni chalu fira Jesus jira sami garara sami gajalla kabenya mara inni chalu fira Jesus jira
jira Yesus jira jira Yesus jira jira Yesus jira jira Yesus jira Sorana gabisu duka ko jabese nafik sudurati Rika caamsaa ko lafe dugda kooti Sorana gabisu duka ko jabese nafik sudurati Rika caamsaa ko lafe dugda kooti Bisa gale waaqayyo keessanii ergaa Phaawulos gara warra Filiphisiisii barreesse boqonnaa tokko lakkoofsa 9-11 jiruun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbisaa ergasii walii wajjiniin kadhannaa gabaabaa godhannee yeroo gabaabaa dubbicha walii wajjiniin dhageenya. Jaalalli keessanii ogummaa qabaachuutti dubbii garaagara baasee hubachuutti baay'iseetti caalaa akka adeemu nan kadhadha. Isa ta'uuf isan taane garaagara baaftanii akka qortan guyyaa dhufaatii Kiristoositti makaa malee gufuu malee akka taatan kadhachuu kooti. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaarraa argamuun guutantanii ulfina Waaqayyoof galata isaafis ta'uudhaaf jirtuedha. Waaqayyo jiraataan dubbii kana akka inni nutti dubbatu haala keessa jiru hundumaa keessatti yeroo gabaabaa wanta dubbatamu kana keessatti hojii dheeraa jireenya keenya keessatti akka inni hojjetuu fi Waaqayyoon walii wajjin hin gabaabsinee galateeffannaa kadhanna. Amanamaadhaaf tolaa kan taate amanamummaa keetiif tola keetiin bara hundumaa saba kee kan hedduu dubbii kee keessatti akka caafame Waaqayyoo sagalee isaa isa gati jabeessaan uumama isaa hundumaa baata akkuma jedhame lafa jirru hundumaa keessatti sagalee keessa jiraataatiin nu baattee jirta. Haala jirru keessatti kan nu jajjabeessu kan nu dhaabu kan wajjiniin mari'annu hin jiru yoo ta'e gooftaa ati sagalee keessatti nu uumte sagalee isa jiraataanii nu uumteen nu jajjabeessitee nu qabdee iddoo jiraannutti jiraachaa irra amma immoo jireenyi keenya keessatti sagaleen kee har'as nu barbaachisa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin dubbii keessa jiraataa nutti dubbadhu kana hundumaa waan gootuuf guddaas si galateeffannaa isa tolaadhaaf si amanamaa ilma kee Yesuus Kiristoos jiraataatiin amen. Akkuma nama dubbise iddoo nama dubbise kuni dubbii jabaadha dubbii gadi fagoodha keessumaa dubbii haala amma keessa jirru haala amma biyya lafaa keessa jirtu keessatti baay'ee cimaadhaaf gadi fagoo ta'edha. Tarii kana gadi fageessee har'a hunda isaa dubbachuu nan danda'a jedhee yaadu garuu Waaqayyo laphee korra kaa'ee waa tokko lama qabxii lamaan sadan tokkoon dubbii kana irratti kaasuu yaala. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti jedha. Dubbii garaagara baasee hubachuutti inni irratti xiyyeeffachuu barbaadu dubbii garaagara baasanii hubachuu isa jedhudha akka mata dureetti dubbii garaagara baasanii ilaalu. Iddoon kun akkuma inni jedhu waan adda addaa irraa kaasee Phaawulos warra Filiphisiisiin akka inni gorsuu waldaan kuni waldaa biyya Awurooppaa keessatti jalqaba dhaabattee hojii gaariis kan jalqabde ta'uusaa gararraa boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irratti ibsa. Garuu amma waa'ee isa ta'uuf isan taane addaan baasu. Tokkoffaan wanta ta'uuf wanta hin taane addaa baasuun yookaan garaagara qoranii baasanii ilaaluun akka danda'amu nutti hima wangeelli. Waan kun hin danda'amu dhiisaa biraa deebi'aa hin yaalinaa takkaama yaaluun hin danda'amu waan jedhu macaafa qulqulluu keessa seenaa macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Macaafi qulqulluun kan inni nutti himu Kiristoos isa ta'e. Isa jiraataa ta'e isa uumaa waaqaaf lafaa ta'een waan hundumaa gochuun akka danda'amu isatti maxxananii kooluutti galanii hiddan dhura ofii isatti hidhatanii waan hundumaa waan ittiin addaan irraa ba'uun nama danda'amu irraa ba'u wanta itti maxxanuu namarra jiru immoo karaa Kiristoos Yesuus itti maxxanuun akka danda'amu nutti hima. Qabxiin lammaffaanii barri kun keessumaa bara waa addaan baasuun baay'ee nama rakkisuudha. Waa addaan baasuun.
Fakkeenyaaf ani biyyaan jiraadhu keessatti yeroo namni waa bitachuudhaa fi gara suuqii dhaqu mi'i tokko wanti tokko wanti inni keessa taa'us wanti inni irratti barreeffames waan adda addaa isaa tokko yeroo laaltan gaggala gashitanii yeroo laaltan haa ta'uyyuu malee inni tokko baay'ee rakasaa inni tokko baay'ee mi'aadha achi dhaabattaniitu waa keessa galtu isa rakasa akka hin binnee fi waa malee rakasne kan jedhu laphee keessan keessa seena isa mi'aa akka hin binnee fi garmaleen horii baasaa kunoo waluma fakkaataa jettu achitti dhaabattanii waan baay'ee keessa galtu. Namoonni tokko akkas uffata keessumaa yoon uffata fakkeenya fudhadhe inni rakasi kun bishaan bira ga'ee beekama yeroo bishaan lixutii akka dhabaa jedhu bishaan bira ga'ee beekama yookaan walitti galaa yookaan hin gabaabbataa amma bishaan bira ga'utti garuu hubachuun hin danda'amu. Gara dubbii sagalee waaqayyoon naqee sagalee waaqayyoo keessaa bishaan dubbii waaqayyoo isa jiraataatiin ilaalama akkasitti fakkeenya akkasiin fudhatama. Wanti nu hojjennu wanti nu goonu amma bishaan isa dhugaa sana bira ga'utti amma dubbii jireenyaa sana bira ga'utti amma dubbii jireenyaa sanaan xiinxalanii gadi fageessanii ilaalanii bilcheessanitti baruun hin danda'amu. Akkuma amma yesuus jedhannee waan tokko nu afaan fajjeessu akkatti adda baafannu dhabnu yeroo keenya nyaatu sammuun keenya irratti yaadu kana yoo wanti ittiin madaalan tokko jiraachuudha baate wanta jireenya keenya itti dhufu hundumaa addaan baasuu hin dandeenyu. Amma bifa adda addaatiin namni miidiyaa irratti waan adda addaa irratti advertisement isa jennu kana yeroo waa ajaju mudaan qabu jedha. Tokko mudaan hin jiru jedha. Gaariidha mii keenya jabaadha jedha. Mi'eeksee bareechee namoota gaalchaan dubbachuu danda'an namoota garaa nama raasuu danda'an namoota sagaleen isaanii namatti tolu dhiyeessaniitu akkasii jedhu garaa namaatu naaga tarii wanta sana yeroo dhaqxanii bitattan yerootti jiraachuu jalqabdan akka jajame sanaa ta'uu dhiisu mala. Kanaaf iddoon irratti ilaalanii keessatti xiinxalanii addaan baafatanii jiraachuu mala. Akkuma wayyaan sun bishaan bira ga'ee qoramu. Hojiin hojjennu wanti goonu hundumtu wanti filannu dubbii waaqayyoo keessa darbuutu irra jira isa jedhuun kaasuudhaaf akka jedhe. Sadaffaa irratti Phaawulos akkasedha. Isa ta'uuf isan taane addaan baastanii qortanii akkasin hubattaniin isinii kadhadhaadha. Maa jechuudha isa ta'uuf isan taane addaan baasanii qoranii beekuun kadhannaa barbaachisaa jechuudha. Tarii namni beekumsa barateen ogummaa barateen waa guddaa biyya lafaa irratti uumee waan adda addaa hojjechuu hin danda'a. Wanta badaarraas of eeguu danda'a. Haa ta'u malee guutummaatti namni ogummaa isaan beekumsa isaanii wanta hin taanerraa wanta jireenya isaa miidhurraa wanta galgala isaa miidhu wanta gaa'ila isaa miidhu wanta hawaasa miidhu wanta lubbuu isaa qaama isaa illee akka namaatti qaamuma qabnu kanallee fayyaa isaa waan eegu ofirraa eeguu beekumsaan hin danda'u. Isa kanaaf fakkeenya salphaa yoon fudhadhee amma namni yeroo timboo xuuxu yookaan sijaara isa jennu xuuxu namoonni baay'een dhimma isaa irratti qoratan waan adda addaa irratti qoratan qorannaa adda addaa irratti geggeessan amma akka nama miidhuu danda'u somba namaa dhukkubsuu akka danda'u kaanserii illee nama qabsiisuu akka inni danda'u maatii namaallee akka inni miidhuu danda'u karaa tokkos karaa lama sooriititti baasaa bitee fi namoonni kana beekanii ofii isaaniif sijaara sana xuuxanii utuu ittiin badanii utuu ittiin du'anii utuu ittiin dhukkubfatanii utuu ittiin jireenya isaanii diigamuu hin argitu fakkeenyuma salphaa fudhachuuf jechuudha. Egaa nama kana beekumsa dhabuudhaanis namni beekumsa argachuudhaan beekuma qabaachuudhaanis dhiisuudhaanis miti egaa nama hundumaa walitti qabee beekumsaan addaan baasuun hin danda'amu jechuudha miti garuu beekumsi illee baay'ee yeroo inni nama gargaaruu diduu argina jechuudha. Isa ta'uuf isan taane kana addaan baasuun kadhannaa barbaada irratti dabaleedha Phaawulos. Kadhannaan akka barbaachisu namni kadhachuu qaba waaqayyoon natti mul'isu jechuu qaba karaa dhugaarra na deemsisu jechuu qaba dubbiin kun minaan qaba moo minaan hin qabu jedhee hubachuutu irraadha waan dhaga'u hundumaa hawaasa keessatti keessumaa waldaa kiristaanaa keessatti haala adda addaatiin wanti deddeemaa jiru baay'een hin jiraata. Isa kana dubbii waaqayyoo keessa dabarsanii hin ilaalan dubbicha hin qaban taanaan jireenya namaa galaafataa mana namaa galaafataa dibata namaa galaafataa kaayyoo namni of fuulduraa qabu galaafachuu hin danda'a. Kanaaf fakkeenya isinii fudhachuudhaa fi Daani'eel biyya Baabilooniin yommuu dhaqee waaqayyo wajjin fira Daani'eel fira waaqayyooti waaqayyo wajjin mari'ata isa ta'uuf isan taane waaqayyoon gaafatee addaan baasa
yeroonni biyya sana dhaquu nyaata mootiidhaaf dhiyaatu nyaata waan adda addaa dhibaayyuu adda addaa dhangala'u waan adda addaa hojii wal makaa ta'e nyaatee akka of hin xureessine garaasaa kutateedha. Daaneel kophaadha, dargaggoodha, namni isa gargaaru, namni karaa irra isa buusu, namni itti himu eessuma isaa, adaadaansaa, durbiinsaa, abbaansaa, haadhisaa hojiiniin akka hin jirre hubatama seenaa macaafa qulqulluurraa. Haa ta'uyyuu malee dubbiin Waaqayyoo isa gargaare akka hin xureessineef. Akka of hin xureessineef, akka kaayyoo isaan xureessineef, akka ergaa isaan xureessineef in ilaale dubbii Waaqayyoo keessatti ilaaleetu Waaqayyo ibseef. Booddee egaa Daaneelii akka midhaan sana dhiiseenii nyaata mootii dhiisee namaa gadi ta'ee nafne hin guddate. Waaqayyo mul'ata kenneef, abjuu kenneef, abjuu kan hiiku hiika isaa wajjin abjuu mootiin abjoote kenneef. Booddee Daaneel biyya sana irratti nama guddaa, nama jabaa, nama beekamaa ta'e mul'ate. Isa kana maaltu godhe? Waan itti dhufe sana anoo biyya ormaan jira, biyya ormaatti bitameen jira, anoo kara deemtuudha, anoo ergamtuudha, anoo fira hin qabu, anoo qabameen dhufe, anoo lammii koo keessa hin jiru, waanuma natti kennanii nyaadha jedheen goone. Amma karaa adda addaa bifa adda addaatiin karaa nutti tole isa ta'u, karaa nutti haala adda addaan isa ta'u, tatamsaanee iddoo adda addaa haala adda addaa keessa jiraachuu dandeenya. Aadaasaa, qooqasaa, waan adda addaa nutti dhufee nu gowwoomsuu danda'a. Nu balleessuu danda'a jireenya keenya. Garuu dubbichi nama wajjiniin ce'a. Firri nama wajjiniin biyya ormaa dhaquu dhiisuu danda'a. Gammoojjii nama wajjin dhaquu dhiisuu danda'a. Haadha ofii abbaan ofii achi qabuu dhiisuu danda'u. Inni nama wajjiniin galaana kutee dhiphina keessatti rakkina keessatti nama wajjiniin ta'u. Inni Daaneelii wajjin biyya ormaatti ta'e dubbiin sagalee Waaqayyoo isa ta'uuf isa hin taane kan addaan qorree akka hin barruudhaaf nu gargaara. Dubbiin irra walirraa barannus garaa keenya keessatti kuufamee gabatee garaa keenya irratti barreeffameetu nu gargaara. Qabxiin koo inni taanu egaa amma kuni meeshaa ittiin of gargaarru akka nama dubbachaa ture meeshaa ittiin gargaarree isa ta'uuf isa hin taane addaan baafnu namni beekumsaan waan adda addaatiin ogummaadhaan muuxannoodhaan waan adda addaarraa ooluu akka danda'u nan beeka. Haa ta'uyyuu malee amma dubbiin Waaqayyoo inni jiraataan namarraa eegu wanta kana waan biraan namarraa eegu jiraachuu hin malee yaadu. Keessumaa waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo Ximootiyoos 2:3 kaasne yoo ilaalle akkasidha. Sagaleen Waaqayyoo geggeessaa hafuura qulqulluudhaan caafameedha. Barsiisuudhaaf, balleessaa hubachiisuudhaaf, qajeelummaatti leenjisuudhaaf nama gargaara. Namni Waaqayyoo immoo baay'ee kan natti tolu. Namni Waaqayyoo immoo hojii gaariidhaaf kan qophaa'e isa godhaa'edha. Barsiisuudhaaf, balleessaa hubachiisuudhaaf, qajeelummaatti leenjisuudhaafedha. Namni calluma hidhee qilleensa duukaa, dubbii dubbatame duukaa, ergaa jedhame duukaa, waan hundumaa duukaa olii gadii yoo banbanne karaarraa nu gata. Raacitiin garaa keenya keessatti caafame. Dubbiin Waaqayyoo wayirraa nu hojjisu hannisaa kan nuu kennu kan wayirraa nu hambisu tokko nu keessa jiraachuu irra. Akkasidha Paawulos. Caaffata keenya isiniidha warra isaaniin tajaajiluun. Macaafa Qorontoos 2:3 isin caaffata keenyaadha. Caaffati kun immoo qalamaan utuu hin ta'in hafuura Waaqayyootiin gabatee dhagaatti utuu hin ta'in gabatee garaa keessan irratti caaffame. Isin nama yaraa mitiidha warra wangeela dhaggeeffatanii. Amma warri wangeela Kiristoos Yesuus ani dubbadhu kana dhaggeeffatanii gabatee garaa keessan irratti kan caafame qalamaan utuu hin ta'in hafuura Kiristoos Yesuus hafuura Waaqayyootiin kan caafame caaffata qabna. Caaffati sun achi keessaa dammaqee caaffati sun achi keessatti caafame jireenya keenya geggeessuu danda'u irra. Namni Waaqayyoo hojii gaariidhaaf kan qophaa'e kan isa godhu akka biyya lafaatti barumsaa waan adda addaa ta'uu danda'a. Inni baay'ee dinqiidha. Hubannaadhaaf ogummaa Waaqayyo biraa madda sababii jedhuufi isa kana namoonni akka itti jabaatan, akka itti ciman, akka jajjabaatan sadarkaa guddaarra akka ga'an gorsa guddaadha. Wangeellis hin gorsa. Garuu sagaleen Waaqayyoo inni jabaan sagalee Waaqayyoo hojii gaariidhaaf nama qopheessa. Sadarkaama jiranitti
sadarkaa mabaratanitti haaluma irra ga'anitti hojii marra jiranitti dubbii waaqayyoo jiraate haaluma keessa jirutti hojii xixinnaa hojjenna jechuu dandeenya hojii guguddaa hojjenna jechuu dandeenya ani beekaadha ofiin jechuu dandeenya ani immoo badaa mitenne of tuffachuu dandeenya iddooma waaqayyoo nu dhaabe sanatti dubbii waaqayyoo nu wajjiniin jiraate hojii gaariidhaaf nu qopheessa. Kanaaf annisaa godhachuu warra hafuun baay'ee barbaachisaadha. Waa duukaa fiiganii dubbii waaqayyoo waa biraa nama hambisa. Waa biraa nama hambisa. Daani'eliin faa waa biraa hambise. Yoosefiin faa biyya Gibxitti balaarra hambise. Dubbii waaqayyoo keessa irra saabitee fi wanta jireenya isaa balleessu keessa seenuudhaaf qarqaratti yeroo inni dhufee qabate lakki kana waaqayyoon jaallatu jedhe. Maaliif hafuura waaqayyootu keessa isaatiitti mesaabii ta'eef. Amma saala hirtan hundumaa keessatti waaqayyo jiraataadha waaqayyo eeggadha. Isa toofisan taane dubbii waaqayyootiin adda baasuudhaaf yaala waan hin taane keessa lilnee waan hin taane keessa wannoo taane gaabbuu keenyarraa inni sarraa nama hambisu inni annisaa nama horsiisu inni dubbii minaan hin qabnerraa nama ittisu dubbii qilleensa keessa deemu saafaa keessa deemu dubbii foon irraa ta'e dubbii bambana irraa ta'e irraa kan nama hambisu dubbii waaqayyoo isa jiraataadha. Isa kana waaqayyoo ayyaana isaatiin akka nu hubachiisu nana mana haala jirtan hundumaa keessatti wanta isin mudatu hundumaa keessatti goyoomsaa seexanni ala kanaa goyoomsuu biyyi lafaa foonni goyoomsuu hundumaa keessaa hannisaa godhannee darbuu akka dandeenyu dubbii waaqayyoo akka inni jabaataa ta'e waammoo addaan baasuun akka danda'amu isa kanaaf immoo gargaarsi waaqayyoo iddoo jiru hundumaatti nu wajjiniin akka inni ta'u nana mana isa dhageenyee waaqayyoo nuuf eebbisu isa kanaan jiraachuu akka dandeenyu immoo waaqayyoo nu gargaaru gooftaan isin eebbisu. Iddona Faransa ko kanaan itti agarsiisu awwaan deena arganne Mariyaa gara ko bara agalfachiisu anaadhaaf dhukkubbii ko iddona Faransa ko kanaan itti agarsiisu. Awwaan deena arganne Mariyaa gara ko bara agalfachiisu utuun hin dubbatini kan durseessaaf galu iddoon miidhama koo namatti machuudhaafi jilaan baay'een qabamani. Sima ayyabaku utuun hin dubbatini kan durseessaaf galu iddoon miidhama koo namatti machuudhaafi jilaan baay'een qabamani. Sima ayyabaku garuu sumana wayyaa. Kun reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daqiiqaawwan muraasa nuufan keessatti immoo faarfannaa taanu kanaan isiniif yeroo eebbaa qabaadha.
gaafasi qabsoonati gootee wanta ati hojjettee ol fannoo gubbaatti gatiin kee baay'eedha tilmaamni sammanaa jedhee biraan darbani sidaan dulloomne daandii sambanne coccobunni gakee suni sidaan dulloomne daandii sambanne coccobunni gakee suni argannoo kona duraan baddu maal jedhee anolmaa kee baasu gatamaa torra siin bareede silaan argoo fi koo barbaade adda siin jetti keessi koo maal sii gumaachoni waaqa koo sifiyyee yoon kukuruubbisee naatiin baduu sinna guddisee argannoo kona duraan baddu maal jedhee anolmaa kee baasu gatamaa torra siin bareede silaan argoo fi koo barbaade adda siin jetti keessi koo maal sii gumaachoni waaqa koo sifiyyee yoon kukuruubbisee naatiin baduu sinna guddisee Dadhabbii keetu naadafkuu keetu na godhee nama ulfinaanaani seenaan odeessa miitanii galagalcha taateewwan darbanii dadhabbii keetu naadafkuu keetu na godhee nama ulfinaanaani yaadannoo aanan argaan bannee kennama koo eenyuun fuudhannee dhagaatanuufi yaadannoo aanan argaan bannee kennama koo eenyuun fuudhannee dhagaatanuufi atanaaf fita koo gaanamaa atanaaf burqaa kumaatamaa atanaaf sadii ganna bitee atanaaf gooftaa waan hundumaa atanaaf fita koo gaanamaa atanaaf burqaa kumaatamaa atanaaf sadii ganna bitee atanaaf gooftaa waan hundumaa Fadhani mootii koo tirtatti dhaabadhee miriga koo qabsoon keessuun naaf iftoomina isa jireenyatti naaf anaaf kun jaalala addaati eeyyee olol jedhi kaamootii eenyu kan lubbuu namaa laatu dadhabee ba'aa namaa baatu jaalsi fadhani mootii koo tirtatti dhaabadhee miriga koo qabsoon keessuun naaf iftoomina isa jireenyatti naaf anaaf kun jaalala addaati eeyyee olol jedhi kaamootii dhubaan na tuttuqee natti yaadatama olmaan kee gaafasi qabsoon ati gootee wanta ati hojjettee ol fannoo gubbaatti gatiin kee baay'eedha tilmaamni sammanaa jedhee biraan darbani sidaan dulloomne daandii sambanne coccobunni gakee suni sidaan dulloomne daandii sambanne coccobunni gakee suni argannoo kona duraan baddu maal jedhee anolmaa kee baasu gatamaa torra siin bareede silaan argoo fi koo barbaade adda siin jetti keessi koo maal sii gumaachoni waaqa koo sifiyyee yoon kukuruubbisee naatiin baduu sinna guddisee
Yesuusi waa'ee keenya labsan ol ga'e si kanani birmadu ba'e olaanis si qabadha nammasi gooftaa koo tanaaf Yesuusi waa'ee keenya labsan ol ga'e si kanani birmadu ba'e ansi tamanuu kootiin gaabu abbaa koo garaan koo sin shakku duukeenani jireenya arginu sini namaan waliin fakkeessanii wareegamaan na fidde nam beeka keessa kootii qabda du'a hangafa si kakanii kabajamuu qabu arrasumaan ol si qaqqabu ansi tamanuu kootiin gaabu abbaa koo garaan koo sin shakku duukeenani jireenya arginu sini namaan waliin fakkeessanii wareegamaan na fidde nam beeka keessa kootii qabda du'a hangafa si kakanii kabajamuu qabu arrasumaan ol si qaqqabu si kakanii kabajamuu qabu arrasumaan ol si qaqqabu arrasumaan ol si qaqqabu arrasumaan ol si qaqqabu kannoo kona duraan baddu maal jedhee anol makee baasu gatamaa torra siin bareede silaan argoo fi koo barbaade adda siin jetti keessi koo maal si gumaachoni waaqa koo sifiyyee yoon kukuruubisee naatiin baduu sinna guddisee kannoo kona duraan baddu maal jedhee anol makee baasu gatamaa torra siin bareede silaan argoo fi koo barbaade adda siin jetti keessi koo maal si gumaachoni waaqa koo sifiyyee yoon kukuruubisee naatiin baduu sinna guddisee dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada qabaataniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin